Hunda jira jirtu baga naga jiraattan har'a chat GPT qabadhee isinii dhufee jira. Chat GPT kana namoonni hedduun itti fayyadamaa jirtanii akkasuma namoonni haga ammaa itti hin fayyadamin kitaabota hedduu irraa argachuu dandeenya. Namoonni hawwiin keessan kitaaba dubbisuu barbaadan kitaaba hedduu kitaabota qaqqaalii mallaqa gurguddaan bitamu chat GPT irraa argachuu dandeenya. Namoonni dubbisa fedha qabdan chat GPT kanarratti kitaaba hedduu dubbisuu dandeettanii fakkeenya tokko mee isinitti agarsiisuun afaana tura. Amman kitaaba The Pathology of Money jedhu kana bifa kanaan barreessee jira. Afaan Oromootiin naaf dhiyeessedhaani. Haaluma amma agartan kanaan naaf baasee jira dhiifama kitaaba guutuu The Pathology of Money afaan Oromootiin hiiknee guutumaan guututti kennuun mirga maxxansa koopiraayitii cabsuu danda'a. Garuu wantoota kana siif gochuu danda'a jedha. Boqonnaa boqonnaadhaan gabaabinaan hiikuu yaada ijoo hunda afaan Oromootti ibsu. Kutaa 1 hanga 20 tartiiba siif dhiyeessuudha. Barnoota hojii mallaqa keessaa baasuun si barsiisu. PDF'n gabaabaa yaadannoo fakkaatu siif qopheessu. Haala kanaan itti fayyadamtanii kutaa tokkoffaa akkaataa kitaaba kana akkaataan itti dubbiftan kutaa tokkoffaatti akkasuma irra barreessitanii haaluma salphaadhaan akkaataa mallaqaa barachuu barbaadan haala kanaan kutaa kutaadhaan isiniif dhiheessa. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Kitaaba kun kitaaba baay'ee qaaliidha, baay'ee namatti tola. Warroonni mallaqa qusachuu barbaadan kitaaba kana itti fayyadamaa isiniin jecha. Ammas kitaaba biraa isinii gala. Kitaabni lammaffaa horse kana seera 48ffaa kana baay'ee kitaaba baay'ee filatamaa fi baay'ee jaalatamaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Seera 1 hanga 48 yoo dubbistan waan baay'ee irraa hubachuu dandeessanii afaan Oromootitti hiikkattanii akkaataan itti immoo isiniif dhiyaatu kutaa kutaadhaan barreessuu dandeessanii kutaa tokkoffaa jettanii haala kanaan afaan Oromoo Ingiliffaan barreessee afaan Oromootiin isiniif hiika. Namoonni afaan Oromoo qofa dandeessan goota kee caaltee hin ifini. Barreessaan kitaabichaa haala kanaan isiniif dhiyeessa. Irra deemtanii dubbistanii jechaadha. Jechoota ijoo qabachuu illee dandeettanii. Aangoon nama jijjiira hinaaffaa rakkoo fida. Ogummaa qofa gahaa miti. Sammuu nama hubachuun barbaachisaadha. Seera kana keessatti kan jirudha jechaadha. Haala kana itti fayyadamtanii kitaaba qofaa miti as keessatti dijitaal maarkeettingii ittiin koorsii fudhachuu dandeessanii haala kanaan dijitaal maarkeettingii keessatti yoo barachuu barbaadan osoo namni tokko isin barsiisin karaa kanaanis barachuu dandeessanii. Dijitaal maarkeettingii maal jechuudha jedha. Dijitaal maarkeettingii jechuun intarneetii, moobaayilii, foonii, weebsaayitii, sooshaal miidiyaa fayyadamuun daldala beeksisuu fi gurguruu kan jechuu daldaltoonni namoota hedduu bira ga'uuf onlaayin maarkeettingii hojjetu. Hin barattanii akkaataa isaa dijitaal maarkeettingii illee jettanii haala kanaan mata duree isaa barreessitan barachuu dandeessanii. Chat GPT'n kun waa baay'ee isin barsiisa. Anama mee kitaaba saayikooloojii yoo barbaade afaan Oromootiin naaf dhiyeessa.
Haala kanaan kitaaba saayikooloojii keessa yeroo ammaa siif mijataan hedduu jiru akkaataa hojii mallaqa of jijjiiruu fi milkaa'ina irratti fedhii qabdu kitaabota kana irraa jalqabuun gaariidha. Kitaabota hedduu as keessatti isiniif baasaa kitaabota hedduu kana keessa The Psychology of Money akka namoonni mallaqa itti yaadan dogoggora isaanii fi mala hojii isaanii barsiisa. Atoomikiin kun kitaaba guddaadha. Kitaaba namoonni hedduun dubbisanii amaloota xixiqqoo jireenya namaa akkamitti jijjiiran ibsa. Seera 48 Rich Daddy and the Poor Daddy kanallee isiniif baasaa as keessatti filattanii dubbisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Abbaa qabeenya Chaayinaatiin barraa'ee kitaabni kun Rich Daddy'n kun kitaabota The Millionaire Next Door'n kunillee kitaaba baay'ee bareedaadha. Haala kanaan filattanii ChatGPT irratti kitaaba baay'ee dubbisuu dandeessanii isin kitaabota hedduu kitaabota qaqqaalii dubbisuu dandeessanii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like naaf godhaa. Let's go.